السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمين جتشا جالتوتا في هوردوفتوتا فينيا نجينيا فينيا كانون نرابر كي بكم سنجر تنتي لجيني في غارين قطامره isin hagahu isinin jecha arallega kopi tenya akkuma baratame qabannee dhufnee jira. Arraan tana kopi walama qabannee dhufnee sagantaa teenya irratti sagantaan teenya itti fuftii nufaana turaa isinin jenna kan isin daawwatan digichaa fi kan isin dhiheessu Rooba Ahmadi koppii teenya walumaan nufaana bu'a. Egaa arraan tana waa'ee lamarraa dubbanna. Ajandaan dura ajandaa miskiina gargaaru. Namoonni keenya irra guddaan tokko tokko yoo taate malee miskiina hedduu huban qabu. Yataamaa fi miskiina keessattuu baatii ramadaanaa tanaa miskiina gargaaruun, yataamaa gargaaruun, khayrii dalagachuun yeroo taanillee akkuma jiru ta'ee keessattuu baatii ramadaanaa tana hedduu akkaan barbaachifti. Egaa kanaa wal qabatee namoota yoo qabaattee miskiina ittiin hin gargaarin, rakkataa ittiin hin gargaarin, aalii fi ollaa tantee ittiin hin gargaarin, duniyaan sunuu duniyaa faayidaati miti. Yoo rabbi siifan miskiina ittiin gargaari, jireenya kan kee tolchiti, akhiraa tanteetillee ni tolchiti. Durarratti yoo rabbi riskii ilmi namaa kun ni yaada. Akkamiin yaada? Yoo rabbi addunyaa naa kenne hajjii dhaqee haadhaa fi abbaa kiyyallee hajjii geessee madarasaa adda addaa ijaaree godhuun deemuu beekamu. Rabbiin waan ati guyyaa dhalatturra haga guyyaa qiyaamatti yaaddu si beeka. Haga guyyaa duututti sii galee durarratti yoo rabbi duniyaa see kenne jalqabarratti beeyti rabbii ziyaarii, haadhaa fi abbaa kan kee ziyaarsisi, caa itti teessisi. Lammaffarratti aaliif ollaa kan ta'e yaadadhu, miskiina sitti dhiyoo jira. Sadaffatti madarasaa, masjidaa, kharaafaa waan akkanaa kana masjida ijaaruu, madarasaa ijaaruu, karaa tolchuu kanarratti hedduu bareeda, ajrii qabaa jechuudha. Duniyaa kanarratti illee akhiratti illee. Kana dalaguuf ammoo teessee harka marattee yaa rabbi riskii naa kenni jechuun Rabbiin sossoohi siin jedheeroo. Rabbiin sossootu malee waan argattu. Karuma hundaanuu ta'e namoota tokko namootni an dinqisiifadhu jira. Mee viidiyoo tana wal duraa fi wal duubaan haa laallu isiniin jaa. Harmee tanaaf carraa hojii haa uumu ishee isin gaafadhee ture. Har'a kunoo wanta akka barbaree wanta akka obboleettii xaafiin tuni kiiloo 50 qibaabaa Maashaallah. waloo dhabatani akkaataan ittiin haadhatamaa baraarru tokkichi qabnu carraa hojii isii uumu qofa. Achi dhaabbachuudhaan viidiyoon dhingatti isinii waraabee harmee tanaaf carraa hojii haa uumu ishee isin gaafadhee ture. Har'a kunoo obboleessi Awustiraaliyaa kutaa Meelboorn jiraatu kan maqaan isaa akka dhahamu barbaade. Obsaa harmee san maallaqa inni ergaa fi namoota biraa keessatti ergoo wajjin carraa hojii uumii fi mana keessa aswaartii fi damagu. Akkuma garatan kana
gurbaan kun hedduu takka nama kararratti kufee jireenyi isaa kararratti carqii adda addaa uffatee jireenya namarraa gargaaruun beekama. Miskiina adda addaa gargaaruun beekama. Keessattuu soomana kana xiyyeeffannaan isaa guddaan miskiina haadha yataamaa guddiftuu namoota akka gargaaruu irratti xiyyeeffate. Mee ammallee viidiyoo tana haa waliin ilaallu. Wallahi akan Sinome ka po? Sadi kam dah? Amma tu ko tuloy ka. ano amma da Sige ni ma. Abi ko kasi. budang kanat gara kay sang kay sala kalila isin Amin amin. wala ulit din niya ka budang okay daraja Akami cerita. naga Sadi kam dah? asli sang galon nama ta forget dira Kau yang saya bos gitu. nama zela ta sige bala na zela Nasir apa malah boy ne? Baka kebab di balaman sini ada apa? ay Eh? Oh please deh. mashallah Ini ya? mashallah Kuni sige ni ma. Abi ko kasi tu. Hati ilma sadin nama sigar garabde. Hati ilma sadin as kese galtufi. Hedduu takka wallaahi gurbaa kana rabbiin haa laaffisuu fi nama akkaan dinqisiifadhuu fi nama akkaan kabajuu miidhuma kanarra wal beekna malee akkasii miti. Tahee garuu maqaan isaa Obsaa Bayaan jedhama. Hedduu takka gurbaa kun waa ifii qabaateetii miti viidiyoo namarraa waraabee waa hundinuu beekadhu dalagaa ni yaada. Gallakkisii namoonni gargaaruu barbaaddan jee viidiyoo gallakkisaa ture. Akkasitti gargaarsa guuree miskiinaan gargaaraa jechuudha. Jazaa'umullahu khairan rabbiin siif haa laaffisuu sin jedha. Egaa kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa tis miskiina gargaaruu irratti xiyyeeffate viidiyoo takkatiin akkaan laalee bas hedduu takka garaa na balleessitee jira. Mee viidiyoo san ammallee haa waliin laalluu nu faana bu'aa nu hordofaa. Egaa qophiin teenya akkuma itti fufetti jira. Kan daawwachaa jirtan Diqicha Abbee kan isinii dhiyeessaa jiru Roobaa Ahmadii. Qophiin teenya akkuma itti fufee jirti nu faana bu'aa nu hordofaa isiniin jenna. Ijoollee yatiimaatu gabbachuu keessa akka rabbooya waan mana ijaarreef rabbii jedhaati viidiyoo tana sheer godha nama waa arguuti sheer walii godha. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa ijoollee yatiimaa tana yommuu argu dirqama kiyya ba'uun qaba yataamaa argee dabruu hin qabu jechuudhaan arraan tana asallisoo dhufanii mana utii xumurre meeshaa mana guutuu fidanii arraan tana nu wajjii eebbisanii jiran ka'a. alaikum salam Hayya. Ifadame mal tusin dakka. Mal tusin dakka. Malik mo chamboyin bahiya. Boyin da jawadu. Boyin Ati ada hebat kamu. Wallahi hedduu takka garaa na balleessite. Kantiibota magaalotaatiif aangoota mootummaan hedduun waan kana godhan hin garre. Kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa malee. Kantiibonnii fi aangoonni mootummaatii fi bulchitoonni hundinuu gurbaa kanarraa fakkeenya fudhachuu qaban. Ta'ee immoo waan hedduu silaa hawaasa keenya keessatti baratamuu qabu wanni kanaa kun. Egaa soomanallee asiin keenya jira. Mee viidiyoo takka akkaan na kofalchiifte maali Itoophiyaan biyyi teenya sun soomanutti hin jirtu moo nyaachuu jirti moo na dhibde. Mee viidiyoo na cina garatan tana daawwadhaa. Mee rabbii si uume gaadha akkuma isaan godhatan.
silaa yeroo namni silaa khayrii dalagate quraana qara'ee du'aayii godhachiitte araarama rabbii fi gaafatutti akkas jecha yaa rabbi egaa sagantaan teenya asirratti dhaabbatti. Warroottan dhuma sagantaa teenya haga dhumaan hordoftan galatoomaa ulfadhaa galataatu isinii malee kan daawwachaa jirtan dirichaa abbiidhaa kan isinii dhiyeessaa jiru Rooba Ahmadi waan waliin turtaniif hedduu galatoomaadhaa. Viidiyoo tana akkuma isin bira gaheen laayik, sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.